jajjabeeffachaa hordoftoota fi kabajamtoota kan koo am sorry sinura baduu kiyyaaf dhiifamanii siin gaafadha. Bakki jiraata walumaa galatti kan jirta fayyaa keessanii isi yaadee jira dhugaa rabbii. Wanti guyyaa sadii na fakkaata marga viidiyoo gadhiisu dhiise. Inna baay'een isi yaadee jira yoo dalagamaa fi kanumaaf sinirraa badee isin hin jecha wanti isin hin jedhu Koi ani gaafi natte waa tokko jira jechuudha. Addunyaa kanarratti jechuudha dhiirrillee dubartiillee waan tokko wayii nin jaaladha jedha namni wayii jechuudha. Namni kun kamu jechuudha dhalaas ta'e dhiiras ta'e addunyaa kanarra warri jiru jechuudha. Keessaa warri nuti Itoophiyaa tapaalamne walii galattuu wanta kana yeroo hedduu ni faarsinas ni jaalannas garuu waan takka qofaa waan na dhibditu jira dhalaanis ta'ee dhiiranis ta'e wanti na dhibdu suni maal akka taate isinitti ibsaarra dhageeffadhu gurra qarii enna fakkeenya maalinni wanti kuniin aan jechuu deemtan beeytanii kanaafuu ani garuu dhaamseen ani isinii dhaamu dhiiras ta'e dhalaas ta'e irra hedduun kenna addunyaa kanarratti nama kenna qofaa miti addunyaa kanarratti namni haadha ofii jibbu hin jiru haati ofii waan feete yoo taate jechuudha. Garuu immoo nuti warri Itoophiyaa tapaalamnee maaltu irraa na dhibee maaltu irraa na jibbisiisee maaltu irraa na yaaddessee maaltu irraa yeroo hedduu taasibees yeroo hedduu yaw nama itti dhiyaadhu ittumaan himaa nama waan kanarratti argu nama waan kanarraa dhaga'u. Garuu immoo baay'inni ilma namaa kun maaliif akka ta'u naaf galuu didee fakkeenya namni haadha ofii jaalatu tokko okay addunyaa kanarratti namni haadha ofii jibbu jira abadan hin jiru abadan inuu soixeetun argatu adeellam nu warra afaaniin haasoo ilma namaa ta'e mikluuqa ta'e dhiisiti bineensota raayuu wantoonni haadha ofii jibban abadan hin jiru haatis ka ilma ofii jibbitu hin jirtu. Garuu immoo nuti warri Itoophiyaa tapaalamne kun walii galatti wanti irraa na dhibde takka maani beeytanii wanti an taazabee na dhibde takka dubartiis ta'e dhiiras ta'e kana wanta akkana kana dubartii irrattis argee jira dhiirattis argee jira. Garuu maaliif ta'uu danda'ee ka jedhu sammuu keessa na naanna'e wanti kun inni kun maalinni yoo ka jettan ta'e dubartiin takka yookiin dhiirri tokko nama tokko yoo wallolee yookiin mucammaan tokko gurbaa tokko yoo ka wallolu ta'e naatin libdaa yoo jedhu kana haadha ofii arrabse moo haadha nama sanii arrabse wanta kana na dhibee koomenti kala na barreessa maaliif namni jecha tana jedhu dhugaa haadha kee hin jaaladhaa jedhuuf murteessuuf odoo hin taane inni akka namni sun akka haadha ofii arrabseetti nama sun murteessan namni tokko dhufee waan jecha akkana tana yoo kanan jedhate innaati libdaa innaati midri'eesh innaati jecha tana baay'ata ilma nama kennaa biratti maaliif ta'a nuti haadha keenya hin jaalanna namni haadha ofii jibbu abadan hin jiru jecha kana hoo yoo fayyadaman akkamitti fudhattanis ani fakkeenya namni tokko dhufee waan akkana kana honaan jedhe ilaalcha namni suni akka haadhatii arrabse jedhee ni ilaalfadhu haadha isaa akka arrabseetti hin fudhadha la'innu namni haadha qabu jecha akkana kanaan fayyadamu ani jechoota kana wanti hin dubbadheef dubartii irratti hin argeewu dubartii illee waan kana hin jetti yoo hin jedhu namni tokko yoo aarii jecha kana fayyadamuun sirrii miti akka kiyyatti jecha waan nu fedhee yoo ta'e maaliif waan kana fayyadamuun barbaachise maali wanti fayyadamtu baay'eetu jira baru nama san namni tokko yoo si aarsi fakkeenya ani yoo nama tokko aarsi anuma waan barbaade godhuu hin danda'a haadha xiyya tokko sun taare yookiin haadha isaa doontuu hin jechuudha. Garuu wantoonni akkanaa kun nama keenya biratti hin baratamu maaliif akka ta'e anillee tokko na dhibde ta'e Itoophiyaa keessa haa ta'u jechi tuni hin dhabamtu jechi naashte badaa jechi innaatti badaa jedhutu abadan hin dhabamtu maaliif ta'e ati jecha tana erga ka fayyadamtu ta'e ati bar haadha nama sanii arsidantaan haala kan kee akka arsisetti hin ilaalfadhaan garuu namoota waan kana jedhu maaliif namoonni tokko walitti aaree jechootan taane baa jecha keessa waan akkana kana namni jedhu nama baay'een argee ani jaaladhu akka mataa kiyyaata dhuunfattis ta'e nama sanis argis hin jaaladhu la'innu namni akkana kabajaan qabaadha ofiitiif waan ta'eef jecha kanaafuu jecha kana namni fayyadamtuuf kabaji dhiira qofaa miti dhala irratti illee argee jira jecha kana kan fayyadamu hinga fedha yoo naaree jechoota akkana maaltu nu fayyadamsiisa jedhu na dhibde namni kenna irra baay'een ilaarraatitti kan biyyaa ba'es ka biyya keessa jirus jechoota kan fayyadama
fayyadamuun jedhina hin fayyadama irra baay'inna noo gaafatte maaliif wanta akkana taate dogongoreedha dogongorri maali dogongorri kana keessatti inumaan jiru akka kiyyatti kanaafuu namni jecha kana fayyadamtuuf kabaji yoo hin jiraannes yoo hiriyootaan keessanis ta'uu danda'a hin beekamu maaliif itti muqabdan namni sun akka waan argee arrabsetti osoo hin taane akka waan adda isaa arrabsetti ilaallatu qabas itti mul'atu qabas kan man isiniin jedha kanaafuu an akka mataa kiyyaatti jechoota kanas hin jaaladhu nama fayyadamus hin fedhu yoon argees dafeen bira tara namoota jecha kana fayyadamu maaliifuu hin jaaladhu waan ta'eef jecha garuu jechoota akkana fayyadamuun faayidaa akka hin qabne asumarraa fudhanna isiniin jaaladha isiniin kabajaa hundi keessan warri maatii naaf taatanii laayik godhaa sabskaraayib godhaa viidiyoo isin irratti hin dheeressu maaliifuu wantoota akkana kanarraa ilaalfachuu yookiin walitti himuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha kanaafuu rabbi nama haadha kennu yookiin maatii kennu jaalatu rabbi nama haa taasisu malee jecha kana fayyadamu sirrii miti bakka feetetti hoo jiraatte irra baay'inni nama kenna isa kana fayyadamaa jechuudha irra baay'inni waliigalta akka Itoophiyaatitti jecha maaliif fayyadamu jettanii jecha kana fayyadaman akka waliigala Itoophiyaatitti osoo gaafattanii nama kenna baay'inni isaa dhalaste dhiiraste silaa akka biyya keessaa addaa hin baratamne fi waliin kabajanii anas na dhibde kanaafuu wal kabajaa deemuun baay'ee barbaachisaa isiniin jaaladha isiniin kabajaa